Nudargaggoonni Islaamummaa amantii teenyaa fi mannu maqaa malee jecha malee gochaa fi hojiidhaan hin fakkaanne haa fakkaannu. Nudargaggoonni Islaamummaa amantii teenyaa fi mannu maqaa malee jecha malee gochaa fi hojiidhaan hin fakkaanne haa fakkaannu. Carraan jireenyaa kun jara wajjin tarii biyya takkanuu mudulle garuutu injifatamuun qabanuu isaan injifachuu dadhabnulle isaan jechaamii gochaan nurratti hojjachaa jiraachuun nuuf hin galle. Kanaafuu gochi keenya hundumaa hin qabu jaraan garaagarummaa. Nudargaggoonni diinii Islaamaa kun waan keenya ta'uusaa haa hubannu. Barachuudhaa fi barsiisuu irratti ogummaa qabnuun isaa hirmaannu. Yeroo keessa jirru fayyadamne waan gaarii hundaan wal dorgomnu. Diin Islaamaa seera Rabbii guddaa daandii jiru milkii ganda hundaa. Gochaan faallaa fi maqaan Islaamaa tahanii jiraachuun kun akkamiin osoo waan Rabbiin itti nu ajaaje takka hojjenneen argamin osoo waan inni irraa nu dhorgee jiru hundumaa irraan dhorgamin. Akka nama uumaa waan sodaatu hin qabne jiraachaa jirra gaan lakkifamne. Miil tokkoon diinaa tokko diin keessa dhaabbachuun keenya eessa nu geessa maaliif uumamne dhufne as keessa if gaafachuun keenya baay'ee murteessa dammaqanii deemuun karaa namaa baasa boruu miti yeroon amma barbaachisa. Nudargaggoonni Islaamummaa amantii teenyaa fi mannu maqaa malee jecha malee gochaa fi hojiidhaan hin fakkaanne haa fakkaannu. Barbaachisummaa diinii Islaamaa kana warreen hubatee sadarkaa khaysaa fi gubbaan tolaanii jachiisanii gocha wajjin tahe takka irratti wal dorgoman hundinuu dhiiraa fi dhalaanis bakka takka diiniin jiraachuu gammachuun isaanii diintuu qamuudhaan balaan isaanii. Hundi dhiiraa fi dhalaan dinkaana akka nam tokkotti firra laala. Akkaataan jiru yeroo mana keenya keessa jirru fi baane haala. Halluun jireenyaa jaraa fakkaataa mogam jireenyaa Islaam madaala. Mallattoon jireenya keenyarraa mul'atu halaalumee akka nu fakkaatu. Diin tokkummaa fi wal jaalachuutti ajaajee hiddaan bukeessu jibba dhugaa walitti himaa jiraadhaa jee nu gorsaa dhiisaa kijiba dhugaa walitti himaa jiraadhaa wal gowwomsuu fi dhiisaa kijiba waliis gargaaraan hunjaa toltu wal yaamaa hamtuu Rais wal kaaba garuu an Islaamummaa himachuu maleen dandeenye itti hojjachuu ana akka mataa khiyyaatti jechuu hin dandeenye diin narraa mul'achuu. Nudargaggoonni Islaamummaa amantii teenyaa fi mannu maqaa malee jecha malee gochaa fi hojiidhaan hin fakkaanne
haa fakkaannu. Nu dargaggoonni Islaamummaa amantii teenyaaf himannu. Maqaa malee jecha malee gocha fi hojiidhaan hin fakkaanne haa fakkaannu.